Akkam jirtu guys, baga deebitanii gara chaanala kiyyaatti dhuftan isiniin jecha guyyaa har'aas viidiyoo kan biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo guyyaa har'aa keessatti akkamittiin akka Gmail akkaawuntii karaa sirrii ta'eetiin akka banachuu dandeessan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Namoonni baay'een keessan Gmail akkaawuntii akkaataa itti banatan naaf himi jettanii kan na gaafachaa jirtan baay'een keessan ni jirtu. Kanaaf guyyaa har'aa akkamittiin akka banatan jalqabaa kaasee hanga xumuraatti kan isin agarsiisu ta'a jechuudha. Jalqaba maal gootu namoonni biroozarii garaagaraa fayyadamuu dandeessu. Ani gara Chrome kiyyaan dhufa, gara Chrome keessanii ni seentu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin isiniif ni dhufa. Yoo Gmail akkaawuntii akka bilbila keessan irraa yoo kan qabdan ta'e bakka kanatti piroofaayilii keessan isiniif ni ka'a. Gmail akkaawuntii hin qabdan yoo ta'e immoo maal ta'a haala kanaatiin isiniif ni dhufa jechuudha. Kanaaf maal gootu bakka xiyyaan isin agarsiisu kanarratti ni tuqxu jechuudha. Kana booddee aadde kan jedhu isiniif fida. Aadde kan jedhu irratti erga tuqxanii booddee gara fuulduraatti isin ni dabarsa jechuudha. Kana booda kun akkuma argitan haala kanaatiin isiniif ni dhufa jechuudha. Forget email kan jedhu jira, bakka kanammoo create account kan jedhu jira. Maal gootu create account kan jedhu irratti al tokko ni tuqxu. Kana booddee haala kanaatiin filannoo lama isiniif fida. For my personal use kan jedhuu fi for work or my business kan jedhu jira. Kanaaf maal goona nuti for my personal kan jedhu irratti ni filanna jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin nu gaafata. First name fi surname yookiin immoo maqaa keenya nu gaafata jechuudha. Jalqaba irratti maqaa keessan ni guutu. Amma fakkeenyaaf maal jedhaa kiyyaa jedheen nan guuta. Isa jala irrattis guutuu ni dandeessu. Optionaalidha, yoo dhiistanis rakkoo hin qabu. Bakka kanattis yoo barbaade kiyyaa jedheen haala kanaan al lama irra deebi'ee kiyyaa jedhee guutuu nan danda'a jechuudha. Kana booddee maal gootu gara gadiitiin next kan jedhu jira. Next kan jedhu irratti dhuftanii ni tuqxu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin isin gaafata jechuudha. Bara itti dhalattan isin gaafata. Kanaaf bakka kanaatti deeyii isaa ni guutu. Fakkeenyaaf haala kanaatiin guutuu ni dandeessu. Ani akkuma natti dhufe fakkeenyaaf calliseetuman akkanatti dhufe nan guuta. Yeroo guutan umrii keessan 18 ol haala ta'uu danda'uutiin guutan bareedaadha jechuudha. Kana booddee jenderii keessan ni filattu, saala keessan dhiira yoo ta'es dhalaa yoo ta'es ni filattu. Ani meel jedheetiin gara gadiitiin next kan jedhu jira, isarratti nan tuqa jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin isiniif ni dhufa jechuudha. Yoo barbaaddan warra kana keessaa tokko isaa filachuu ni dandeessu. Yoo barbaaddan immoo bakka kanatti create your own Gmail address kan jedhu jira. Bakka kanatti tuqxanii Gmail addressii ofii keessan filattanii kan maqaan isaa namni isin dura hin qabanne bakka kanatti guuttachuu ni dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf innumti jalqaba irra jiru kun naa ta'ee jira waan ta'eef isarratti nan tuqa. Sana booddee gara gadiitiin next kan jedhu jira, isarratti nan tuqa jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin naaf dhufa. Maal gootu paaswoordii ni guuttatu jira. Paaswoordii jabaa ta'e namni kan biraa akka isin jalaa fudhachuu hin dandeenyeef paaswoordii jabaa ta'e ni guutu jira. Create strong password kan jedhu bakka kana jira. Lakkoofsaa fi qubeewwan akkasumallee simbooliiwwan garaagaraa wal keessa makuudhaan paaswoordii jabaa ta'e ni guutu jechuudha. Haala kanaan paaswoordii keessan erga guuttanii booddee maal gootu gara gadiitiin next kan jedhu jira, isa irratti ni tuqxu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin isiniif ni dhufa. Ammallee maal gootu gara gadiitiin next kan jedhu ni filattu. Ammallee maal gootu gara olitti ni deemsistu. Sana booddee I agree kan jedhu ni tuqxu jechuudha. Kana booddee erga haala kanaatiin bantanii booddee isiniif maal ta'a akkaawuntiin keessan banamee jira jechuudha. Akkaawuntii keessan kun haala kanaatiin erga isiniif banamee maal gootu akkaawuntii kiyya irratti al tokko irratti nan tuqa jechuudha. Kana booddee bakka kanaatti kan barbaadan filachuu dandeessu. Amma yes jedhee nan guuta. Kana booddee kun akkuma argitan bakka kana irratti kan duraan piroofaayilii tokkollee hin qabne amma kiyyaa jedhee haala kanaatiin naaf dhufee jira jechuudha. Amma garuu akkaawuntii ni banne malee akkaawuntii kana hin cimsine yookiinis immoo akkaawuntii kana paaswoordii isaa cimsine namni biraa akka nu jalaa haakii gochuu hin dandeenyetti yookiin immoo akka namni biraa nu jalaa hatuu fi akkaawuntii keenyallee nu jalaa hordofuu hin dandeenyetti seetingiin kan biraas kan sirreessuu qabnu ni jira jechuudha. Isa immoo paartii 2 irratti isiniif kan hojjedhu ta'a jechuudha. Namoonni kamiyyuu taanaan Gmail erga banatanii Gmail banachuu qofa osoo hin taane Gmail keessan sanaa namni kamiyyuu taanaan bilbila keessan hordofuu waan danda'uuf paartii 2 isaa akkan isiniif hojjedhu warri barbaadan paartii 2 jedhaati koomentii jalatti naaf barreessa. Viidiyoon kun isinitti toleera yoo ta'e immoo laayik gochuu hin dagatina. Namoota akkasuma isaan barbaachisu kamiifiyyuu immoo akka isaan qaqqabuuf maal gochuu hin dagatina. Viidiyoo kana sheer gochuus hin dagatina isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Goodbye.